kabajamtoota daawwattoota keenya jirra jirtu isiniin jechaa sagantaa atoorara soomanaa irratti gaa kan argamnu yeroo ammaan tanaa jechuudha. Akkanatti gaa shaa jenneeti kan qaamaan addaan fagaannee qalbiidhaan walitti dhiyaannee tatta'aa jirru. Soomanni gaa kan ammaan duraatiin kan addaati. Akkamitti yoo jenne akkuma arkaa jirru kanatti addaan faffagaannee jechuudha. Maaltu addaan nu faffageesse? Haala yerooti. Mee dursine mana eenyuuti kan jirru? Iddoon tun iddoo eeysaati. Abbaa manaatiin wal barreeti. Iddoodhaas isaanumarraa barannee walitti deebina. Hamma xumuraatti gaa nu waliin turtii gaarii isiniin jechaa kan daawwachaa jirtan kun FM fi TV Hararirraa kan isinii dabruudha. Hamma xumuraatti nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Eenyu isaaniin jaan eenyu? Dursine maqaa keessanii fi maqaan kiyya Muhammad Sufyaan Muhammadin Jaama. Iddoon nuti itti argamnu ganda bishaan bunaa Shamboor iddoo jedhamtu jirra. Carraa kan argachuuf yaaf iftanii keessummachiisuu keessaniif FM Harar hundinuu galatoomaa isiniin jecha gaafiitti argatu. Galatoomii jecha mee soomanni yeroo soomanni har'aa kun maaltu adda isa godha? Soomanni har'aa kun wanni isa adda godhu takkaffaa akkuma beekamutti dalansuu rabbii jira. Dalansuu rabbii kana irraa deebisuudhaaf masgida keessatti akkan salaatamee ta'ee jira. Kanaafuu karaa takkaffaa irratti kun barbaachisaa maali? Abbootiin amantii karaa gaariidhaan du'aayii godhanii balaa rabbiin nu jalane kana akka rabbiin nurraa deebisu du'aayii godhuun barbaachisaadha. Wanni adda isa godhu kana karaa biraatti wanni barbaachisaa ta'e maali? Du'aayii hogguu goonu ollaan keenya maal jira jedhanii waliin wal qabsiisanii daabboo tokko qabaatan daabboo lama qabaatan tokko ollaa fiitiif dabarsanii karaa kanaan ramadaana kana yoo geggeessine dalansuun rabbi kunis nurraa kaajeetii yaada wanni adda isa godhu kana. Kanaafuu wanni ramadaana baranaa kana isa adda godhu kana. Tole galatoomii jecha mee soomanni atoorara kan qabu. Atoorarri ammaan duraa akkam ture? Atoorarri ammaan duraa mana tokko keessatti haala gaariidhaan firaa fi aliinis ollaanis wajjin ta'uudhaan wal simatanii waliin atoorara gaggeessaa turre. Haa ammaa kun fageenya keenya eeyine yoo xiqqaate nama afur hin taane adda fageenya keenya eeyine akka soomanuudha labsiin gadabaree. Kanaafuu soomana dabree wajjin adda taa'eeti. Tole galatoomii jecha mee soomanni sagantaa atoorara qaba. Atoorara jechuun gammaduu bashannanuudha. Mudan soomanni anin irraanfadhu jettu kan dabarsite? Soomanni anin irraanfadhu jiru soomana tokko ture. Yeroo sanitti namoota adda addaa turan seenaa soomanaa irratti sheekha tokko wajjin jirra. Sheekhicha kun teephii bitatee dhufe. Teephii kana wanni bitatee dhufeef tapha banuuf oduun ta'e manzuumaa waa'ee zikrii banachuufi. Zikrii kana banannee ilmaa tattaa'u jiru baadiyyaadha bakka jirru. Fandishee haalaan barbaadamaadha. Soomana seenaa maaliin beekna? Fandisheedhaan beekama. Bannee utuma dhaggeeffachuu jirru fandisheen isaariyaa, teephiin isaariyaa, sheetichiin isaariyaa. Kana namoota nuti eeyine tokko seena. Ulaan baadiyyaadha waan jala keessu jira. Akkama makiinaa jala keenyu takko waan jaamaa kana jala keenyeeti xiqqashoo qilleensa akka seenu goone haalaan teephiinis lallabaa jira. Kana ol seenan namoota kun namoota hin beekamne namoota hidhannoo qaban ol seenanii ulaa dhiiban. Ulaa guddiban ulaan takkoo kana cuftee jalaa kaaftee malee hin bahu. Isaanis gad dhiiban dubartiin raabanu jirtus gad dhiibdi. Ulaa buqqaasanii seenan bakka itti cufuuf jira seenanii. Ulaa buqqaasanii guu seenan qaxxitaa ol seenan warri taa'u jiru namoota gurguddoodha. Sheekotii jira. Sheekotii kun zikrii banatti taa'u jirti. Namoota kanaa malu jeesi deemuun beeku. Yeroo turtuudha. Seenaa soomanaa irratti teephees dhufanii teephees fudhatanii deeman. Mudannoo hin irraanfanne. Seenaa soomanaa irratti bara dheeraadhaa kana mul'ate kana.
Egaa mudannoo ati nu himtees gaa mudannoo addaati waan haalaan nama bashannansiisu jechuudha. Dura wal arkan walii arkanii wal baranii walii baranii jenneet gaa kan abbaa warraatiin wal garree wajjin haasoo turre asiin osoo ittiin fufne du'aayiidhaan gaa kan sagantaa tooraraa teenya taakka jennee eegallee haadha warraatiinis wal barree hiriyoottan keenya gaa hedduudha kan as nu faanatti argaman isaanii wajjin haasoynu amma xumuraatti nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Me itti aansine haadha warraatiin wal barreeti walit dachaanaa nu waliin turaa isiniin jenna. Me atoora ragaa akkana nuuf bareechitee mana shaagoo ta'e kan nu eeyidee nu simatte dursinee me hawaasni eenyu dhiiroo isiin tun jechaate kan jiran me siin haa wal barru eenyu siin jenna. Maqaan kiyyaa Rafaa Abtooshitaatiin jaama. Ollaa kiyyaa wajjin wal gargaara addaan fagaachaa wal eegaa akkasumatti haaluma saniin du'aayii godhaa rabbi olii kadhachaa akkasumatti dabarsina. Egaa haadha warraatiin wal garree wal barree jirragaa hawaasni as keessa jiru hoo me akkamitti kan soomana dabarsaa jiran soomanni amma maal fakkaata atoorarrinoo du'aayinoo maali kan fakkaattu isaanii wajjin turtii goonaati hamma xumuraatti nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Duraan dursee egaa hordoftoota amantaa muslimaatii fi warra na beekanii fi kanan beeknes baga rabbiin baatii ramadaanaatiin nagayaan nuuf ga'e kadhuufuunis nu naaga hujaatiin taansuudhaan soomanni barana khabara dabreetiin tokkoo miti soomana bara dabree irratti firaa fi haalii walit dhufu jira saahibbanii fi ollaa walit ba'uu bakka takkatti kama'uu kanaa fi ammas axoorarri ni jira aboradeen walit dhufeen jira khabaranaa waa hunda kanan qabu giseen jawgaa sooman osoo hin taane dhibee amma corona virus COVID-19 jaan kana sababa kanaati wanti hundi tun dhorkamtee hatta ilaa masgida keessa walitti qabamanii salaatu dhorkamtu takkatti jechuudha. Taraawee kanaafuu gaa namuka mana keessa walitti qabamee jiru tuni gaa ni dabarti rakkoo yerooti yoo rabbiin jee bira qonneetiin gaa soomana dhufu irratti inshallah akka barreet deebina jeetiin yaada qaba. Me akka dargaggoo tokkotti akkamiin kan waan kana bira dabruu qabnu akka dargaggoonni baleeyyan keenyaas jiran nu haasanitti sochii baay'ee irratti kan argamtanii akkamiin eegaltanii akkamiin as geessanii me osoo akka dargaggootaatti nu haaftee. Dura irratti rakkoo tan akka biratti dabruu dandeenyu gorsa qaama fayyaarra doktortoota irraa nu dhufu jechuudha. Kana kabajuudhaan waan isaan jaan dhageenyee kabanyee waan godhaa jaan hunda goonee mbayinaa yoo jaanis mana teenyee harka waliin fudhinaa yoo jaanis san dhiisnee bakka gorsa isaanirraa nu dhufu hundaa yoo ka goonu taate rakkoo tana laaftumatti dabruu ni dandeenya jee yaada dabruus ni dandeenya. Kana irratti nuti amma akka tuuta gartuu keenyaatti kana nama hunda bira geessee gorsa kan nu dandeessu yeroo dhabuun malaa namaanis akkasitti hedduu wal arkuu dhabuun malaa sababa kanaan wal qabateeni diraamaa gaggabaabaa waa'ee koronaa irratti kadalaynee jira. Kanaanii ergaa keenya dabarsuu hanga dandeenyutti yaallee jirra. Yaallin teenyas bareedduudha nama hedduun laalee jira nuufis bakka bareedaa kanarra jajjabaadhaa nuun jedhanii akkasitti haala kanaan hedduu bakka gorsa kan nu jirra jeetii yaada gorsa keenyaas namni nurraa fudhachuu jira. Haala kanaan yoo itti fufnu taate gorsa warri fayyaa nu kennan fudhannee waan isaan nuun jedhan goonee bakka warri nu olii gorsa isaan nu kennan gorsa sayyoo ka goonu taate laaftutti ni dabarra jeetii yaada. Kanammoo akka godhan akkitti eegalle tuunni gartuu keenyaa araddaa soofii aanaa soofii ganda galmashiiraatti ka hundooyte achirraa yaqa eegallee turtee jirti. Akkasumatti gaa hedduu wanta jennee jirra nutis gama keenyaan artitoota nama hedduun nu keessa jira
dardarris gama keenya waan silaa gochuu qabnu hunda gooneeti haala yeroo irratti hundoofnee diraamaa takka takkaa fi waan akkas waan nama qabalchiisaa fi waan nama bashannansiisaa gochuudhaan ilaan amma as geenyee jirra. Beekamtii fayyama godina Harargee Bahaa aadaa fi turizimii irraa hayyama ni qabna. Hayyamni keenya waa hedduu irratti hundaa'ee jira. Duudhaa aadaa fi Oromoo baasuu irratti sirba adda addaa fi diraamaa fi fiilmii fi tiyaataraa fi waa hedduu wal qabatee jira. Kana hunda irratti ni dalayna jee yaadu jira. Kanaas hangi dalaynees ni jira, hangi ganaa dalaguuf teenyus ni jira. Ha dalayne irra ha ganaa dalagu teenyutu irra hedduudha. Tana irratti gaa nutis gaa gargaarsa namaatii fi yoo Rabbiis gargaarsa godhanneeti. Akkasitti tarkaanfii gochuu jirra. Haala kanaan gaa namni gaa dandeettii qabuu fi namni fedhii waan kanaa qabus akka nu gargaaranis ergaa kiyya isiniin dabarsuu fedha. Ganda keessa hedduus gaa egaa manaan baay'inaa jiran kanaas ganduma keessa jirra amma. Mudannoo hedduu jira. Dardarrii amma tuni gaa nutii fi miti koronaan muka gurraachaa fi nama gurraachaan qabu waan akkas akkasii takka ni jira. Biyya keenya amma inumaa dhibeen kun biyya keenya seen nama jiru jira. Tuni dantaa dhabuudha. Namni tokko waan itti dhufe tokko mataa isaatitti yoo baadhate kutee homaa miti. Sababa namni tokko qabamuun ganda guutuuf faalamuu danda'a. Biyyaa baduu danda'a. Kanaafuu kan akka gochuu danda'u dardarri kun nama baratee nama barnoota irra jiru warra gorsee ganda gorseeti kana karaa irra deebisuu qaba jeetii yaada. Waa'ee koronaa kanarratti waan hin kaasuu qabu hedduu jira. Amma namni tokko biyya biraarraa yoo dhufe namni nama dheessa. Duraan namnis baheen nama simatee nama fudhata. Amma nama dheessa. Amma dheenyuma kana waan nama mudaterraa mana namaatiin dhaqe. Gizeen mana namaa dhaqe ijoollee jira mana keessatti warruma firaate jechuudha. Gizeen harka bal'isaniiti salaam naan jechuuf na fiigan duraan. Ijoolleen xixiqqoodha hin beekanii akkasitti harka bal'isanii fiigaan dhufan. Gizee kana warri narraa lolanii hay gurbaan kun magaalaa dhufe. Akkam taatan ijoollee. Techi fageenyuma ka'ee gitaa akkam nagayaa hin fayyaa jedhanii akkasitti bakka hedduuta kana dhaga'ame. Amma naan baay'inaan sun bakka achirratti sirriitti dhugonfadhee fudhadhee achi booda bakka hanqa bakka soomana kana duraan namni aftira bika takka wal yaamaa wajji nyaatee wajji dhugaa mana tokko seentee nyaata si dhiyeessuufuu saanaa san namni harkarratti waan naman kannuumi san sodaachuu jira namni amma hanqana takka adda nama fageessee jira haadhaa fi ilmi bika takkatti wajji nyaatanii wajji dhugan amma kuni sababa dhibee koronaa kanaan namni adda faffagaachuu jira. Kuni eeggannoon gaariidha. Ta'us qaba garuu namni keenya garana fudhachuutti hin jiran. Kuni namni wanti akkanaan jiru namni maal bakka amma yooti namni halamsi hin jee harkasa kannee ati akkam nagaya jettee halaalatti irraa nagaya fuute ni boonas hin jaan. Si farrifate gaa koronaan kunuu sima qabuu deema faas hin jaan. Namaan yooti maaksii godhattee deemte ilaalcha addaa takkaa jira. Kun hundi gaa gizee boodanis irraa hojeetii yaada nutis akka wanti ilaalcha akkanaa kun sirraa'uuf hanga dandeenyu ni hojjanna. Durarratti dhibee kana achi dabaruudhaaf namuu hanga beekuun hanga dhageen dhaamsa isaa dabarsee waan silaa irratti dalaguu danda'u hunda irratti bobba'ee dalagaa dalaguudhaan walitti bikkaa namni heddummatetti walitti qabamuu dhabuudhaan namuu kuteerra hafeerra irra guddaadha. Kanaafuu soomana nagayaa fuulduraa akka nagayaan soomannuuf amma sirriitti of eeggannoo goonee walitti dhiyaachuu dhabuudhaan gorsa ogeeyyii fayyaa kabajuudhaan waan silaa godhamu hunda gochuudhaan wal gargaarree wal cinaa dhaabbanne nagayaan kan bika tana ni dabarra jeetii yaada. Dhaamsi ani isaanii qabus kanuma. duraan dursee ji'a ramadaana kana gahu keenyaan rabbiif alhamdulillah jira. Maqaan kiyya Hundee Abdulhakim naan jedhan saahiba. Tole galatoomee jecha soomanaa fi atoorarri maal fakkaata? Soomana ammaa kana kaan irraa maaltu adda isa godha? Akkuma beekamutti soomanni baranaadha kan bara dabreerraa yookaan soomanota dabarsineerraa wanni adda isa godhu akkuma beekamutti sababa dhukkuba koronaa jaamu dhufe COVID-19 jaamu kanaan namayyuu ammaan sana akkuma laaltanii agartan kana namayyuu adda faffagaateeti wanni jechuu jira. Qaamaan adda fagaannullee qalbii fi
onneen wal cinaa teenyee du'aa'ii walii godhaa qormaata nu dhuftee kana akka rabbiin irra nu ceesisu ramadaana keessa soomana salaata akka waan kana irraa ceenuuf du'aa'ii walii godhaati dabarsaa jirra jechuudha. Akkuma beekamutti baatiin tun baatii guddoodha, baatii jaalatamtu, baatii rahmataati. Sababa kanaatitti hundi keenyaa'u akkuma beekamutti yaa akka dursanitti jamaadhaan salaatuu baannullee mana keessatti jamaa keenya hundeeffachuudhaan jamaadhaan salaataa rabbii kadhannaadhaan rabbii kadhachaa ibaadaa keenya jabeessinee itti ooffachaati itti jirra jechuudha. Soomana baranaa kanarratti akkuma isinis agartanii jirtan kanatti bifa kanaan itti tarkaanfachaa jirra jechuudha. Galatoomii jecha humni dargaggeessi biyya gaawaan hedduudha godhu dargaggeessi wiirtuu lafee duwidaati biyyaaf jechuudha. Namoonni ilaalcha garaagaraatiin wanni tun siyaasaadha amantii teenya jibbansaa fi kan akkana jaanii wajjin salaatinaa jaanii wajjin hin taa'inaa jaanii wajjin toorarinaa jaanii siyaasaa wajjinis wal qabsiisuu ni danda'an. Dargaggoonni ilaalcha akkanaa kana hawaasaaf ibsuudhaaf akkamitti kan hojjechaa jirtan? Hawaasni waan kana qaceellotti hubatee jira laata? Akkuma beekamutti wanni kuni waan namni wanni jee miti. Inshallah waan gubbaarraa dhuftee takka rabbii waan fidee takka waan rabbiin fidee takka immoo akkuma beekamutti rabbumatti harka oliyyatanii wanni jechuudha. Akkuma beekamutti akka magaalaa teenyaatti xiqqashoo hubannoon jiru laafaa fakkaata. Akkasuma qaamootti mootummaatii fi akka dargaggeessaatti illee jechuudha. Sochiileen garaagaraa godhamaa jirtu ni jirti. Bara kana keessatti namni guyyaa rakkooti kan walii birmatu guyyaa rakkoo kana immoo walii ceesisuudhaaf kan qabu kan hin qabneef qoddachaa akkaataa danda'amteetti jechuudha. Hanqa danda'amteetti wanni kun wanni xiqqoodha jaanii wanni tuffatanii jirtu tuffachuurra waan qaban kana namu walii qoodanii akka wajjin fayyadaman gama kanaanis dargaggoonni ilaalcha akka siyaasaati kana fakkaatu qabatanii adeemuun jiraachuu danda'a ni jiraniisi. Wanni kun ilaalcha akkasiiti waan daa'imamu miti kan waan gubbaarraa dhufee takka namuutu akka beekamutti baatiin tun baatii araaramaadha toobatanii waan qaban walii qoodanii dargaggoota biraatiif illee akka fakkeenya tahan godhuu qaban jenneeti wanni jenna. Waan mootummaanis gorsa dhaabbileen fayyaatii fi mootummaan raayis kan kennamu jiran fakkeenyaaf akka ammaa sitti agartan kanatti yoo xiqqaatee meetira 2 adda fagaatnee taa'uudhaan salaamtaa walii kennuu dhabuudhaan akkasumas bakka namootni walii qabamanitti yoo danda'ame dhaquu dhabuudhaan yoo hin danda'amne immoo qilleensa gahaa bakka jirutti walii qabaman yoo ta'an irra gaariidha. Garuu yoo san hundarraa kan wanni wanni carraan bira kan jiru yoo ta'e osoo manaa ba'uu baatanii manuma isaanii keessa ta'anii silaa dabarsan yaada jiruun dabarfachuu fedha jechuudha. Bifa salaataa fi ibaadaadhaan jabaatanii gargar fagaatanii qaamanillee gargar fakkaatan qalbiidhaan wal bira tahanii sanii jecha akkasitti bifa saniin akka dabarsaniin dhaamsa kiyya dhaama. Keessattuu dhaamsiin jabeessee dhaamu barbaadu dargaggoota naannoo keenyaaf keessattuu aanaa keenya kanaaf hubannoo warreen qaama fayyaarra jiran wantoota isaan dabarsan kana qixa sirriitti hojii jijjiiruu qaban jenna. Rabbiitu nu eegaa nuti waan taanu rabbiin yoo sababsatte malee rabbiin ifi gabbu'ee wanni godhu hin jiru ni gaafattaani sababa si godha. Ati immoo sababsatteeti waan sirraa eegamu waan si jaamu san eega galmaan geettee booda rabbiinis waan jiru wanni ijaachu sanii jecha ammaan tana akkuma beekamutti saayinitaayizara fayyadamuudhaan maaksii haguuggee afaanii fayyadamuudhaan dargaggoottiin keenya waan kana bifa saniin inshallah wanni kun waan asitti turuu miti ni dabra yeroon tun. Lamada abbootiin qabeenyaatii fi dargaggoottiin illee hanga jiranitti hanga humna isaaniitti hanga danda'anitti yatiima gargaaruudhaan wanni xiqqoodha jennee tuffannu hin jiru. Wanti xiqqoon nuti har'aan tana tuffannee wanni jennu nama biraatiif bu'aa guddoo waan qabdu jecha qixa danda'anitti namootaan harka qalleeyyii ta'an akka gargaaran dhaamsa kiyya dhaamuun barbaada. Galatoomaan jaa isinillee.
Tole kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya sagantaan jiin godhaa turre arraa kana fakkaata ture. Fakkaataa biraatiin hamma walitti deebinuu yeroo gaarii tan if eeggannoo gaarii soomana gaarii isiniin jecha an qopheessee kan isinii dhiyeesse Bahar Mahammadi. Ogeessi kaameeraa keenya gaa Zubeer Yusuf kan waliin ture.